Hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallitti zoonii Jaaffaa keessaa tokko kan ta'e obbo Shamsaddiin Xahaa halkan ammaa kana gara hospitaala olaanaatti ambulaansiin fudhatamuun isaa dhagahame. Zoonii Jaaffaa keessatti obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Muhammad dabalatee Hamzaa Booranaa fi Shamsaddiin Xahaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo diddaa nyaata lagachuu halkan 13ffaaf geggeessaa jiran akka ta'an gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallitti keessatti diddaa lagannaa nyaataa geggeessaa jiran keessaa hidhamtoonni zoonii 8ffaa muraasni dadhabanii kufuun gara hospitaalaa geeffamanii kan turan yoo ta'u halkan har'aa sa'a 3 booda obbo Shamsaddiin Xahaa of dadhabuudhaan kufuu isaa sababeeffatee doktorri fayyaa isaa qaqqabuun wal'aansa duraa gochuufiif hedduu yaalanii haalli fayyummaa isaa daran waan hammaateef yeroo ammaa kana ambulaansiin gara hospitaalaatti isa fudhachuu isaanii maddi keenya OMN'tti himeetii jira. Obbo Jawaar Muhammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas Hamzaa Booranaas mallattoolee gogaa hooksisuu fi gatantarsuu isaan irratti